Kam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan fiiziksii kutaa 12ffaa yuunit 4 yookaan boqonnaa 4 ilaalla jechuudha. Boqonnaan 4 maal jedhaa? Elektiroomagneetizimiidha. Elektiroomagneetizimiin maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Elektiroomagneetizimii gaafa jennu hariiroo yookiin walitti dhufeenya gidduu elektrik fiildiitii fi maagneetik fiildiitii jechuudha. As jalatti tooppikiin jalqabaa nuti ilaallu akkas jedha. Maagneetik fiildiidha jechuudha. Maagneetiin maalidha? Maagneetik fiildiin immoo maalidha kan jedhu ilaalla jechuudha. Maagneetiin maalidha? Maagneetiin objektiidha jechuudha. Objektii tokko uuma tokkodha. Wanti sun garuu maal ta'uu qaba? That generates magnetic field. Okay? Magnetic field kan generate gochuu danda'udha jechuudha. Magnetic field generate godha gaafa jennu that magnetic field akkasitiin generate godha. Objektiidha yoo jenne magnetic field generate godha jechuun naannoo isaa kanatti wanti maagneetawaa ta'e gaafa fidamee kaa'amu ofitti harkisuu yookaan dhiibuu danda'a jechuudha. Bifa kanaan maagneetii ta'uu danda'a, sibiilota garaagaraa ta'uu danda'a. Isaan kana ofirraa dhiibuu yookiin harkisuu danda'a jechuudha. Isa kanaan maal jenna jechuudha? Magneetic field jennaani. Objektii magneetic field uume kanaan immoo maal jenna jechuudha? Magneetii jennee waamna jechuudha. Magnetic field akkuma isin jedhe part of magnet that exerts what the strongest force dha. Humna kan geggeessuu danda'u, humna kan qabaachuu danda'u maal jenna jechuudha? Magnetic field jenna jechuudha. Dirriidhuma sanadha amma fakkeenyaaf objektichi as jira yoo ta'e jechuudha. Yookaan objektii yeroo jennu magnetichi jechuudha. Saawuzii qaba. Asiin saawuzii qaba. Asiin immoo noorzii qaba yoo ta'e jechuudha. Objektichi as jira yoo ta'e naannoo kana sibiila wayii finne keenya mismaara wayii ta'uu danda'a. Ayiranii wayii sibiila wayii ta'uu danda'a. Finne nuu keenya ofitti harkisa. As yoo keenya ofitti harkisa. As yoo keenya garuu ofitti harkisa. As yoo keenya ofitti harkisu. Asitti garuu ofitti harkisa. Naannoon inni ofitti harkisuu danda'u kuni magnetic fieldiidha jechuudha. Amma immoo kan laallu taayippii isaa yookaan gosoota maagneetii kanaati jechuudha. Taayippii yookaan gosoota akkamii qaba? Types of magneetii bakka lamatti qoodnee ilaalla jechuudha. Isaanis permanent magneetiidhaaf jechuudha. Permanent magneetiidhaa fi elektiroomagneetii jennee bakka lamatti qoodnee ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa permanent magneetiidha. Permanent magneet kan jennu where magnetic force is generated by internal structure of what material itself. Internal structure yookaan caasaa keessoo maateriyaalii sanaatiin kan uumamu yoo ta'e jechuudha. Magneetiin sun isa kanaan permanent magneetiidha jenna jechuudha. Gaafa akkas jennu sababa magneetiin kun uumamee fi sababa nuti bakkeedha yookaan alarraa waan tokko gooneeftu hin taane magneetiin sun kan uumamaa jiruu fi caasaa'uma keessoo magneetii sanaatiif jechuudha. Laalaa objektiin kun akkasitiin jira yoo jenne magneetii xixiqqoo of keessaa qabaa jennu. Magneetiin kun maal taatee jirti? Ofuma isheetii dirreensee qabattee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu objektiin kun wal harkisuu yookiin immoo objektii biraa dhiibuu yookaan harkisuu danda'a. Sababa internal structure yookaan caasaa keessoo isaatiif jechuudha. Inni kun immoo permanent magneetiin kun amala qaba. Amala mataa isaa. Do not lose it is magnetism or magnetism for long period of time. Yeroo dheeraadhaaf maaliin jechuudha? Amala isaa kana hin gadhiisu jechuudha. Yookaan amala magneetummaa kana hin gadhiisu jechuudha. Maaliif guyyaa keessa kan argame miti jechuudha. Inni kun yeroo dheeraadhaaf qabatee turuu danda'a jechuudha. Amala magneetummaa kana jechuudha. Maaliif internal structure yookaan caasaa keessoo isaa yookaan uumamaan uumamaan kan magnetized ta'edha waan ta'eef kan maal ta'u jechuudha? Kan inni yeroo gabaabaatti magneetummaan isaa badu miti. Yeroo dheeraadhaaf magneetii ta'ee turuu danda'a jechuudha. Permanent jechuun silumayyuu dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Magneetiin gosti inni lammaffaan akkuma isiniin jedhe elektiroomagneetiidha. Elektiroomagneet kan jennu garuu consist of what a wire wound into a coil. Okay? Wire yookaan shiboo qaba jechuudha. Laala amma kanaani sibiila wayitii jennu jechuudha. Kana erga sibiila jenneeti that kanarraa shiboo ermarra jechuudha. That isa kanarraa gaafa akkasittiin shiboo marree jennu jechuudha. Sibiila kanarraa shiboo bifa kanaani marra jechuudha. Erga shiboo marree booda asitti immoo humna keessoo itti gadhiifna jechuudha. Kun immoo dhagaa baatiriitti jennee fudhannu jechuudha. Dhagaa baatirii kuni that bifa kanaan kaarentii gadhiisna jechuudha. Gaafa kaarentii gadhiisna jennu kaarentiin kana keessa maal gochuu jalqaba jechuudha? Yaa'uu jalqaba jechuudha asirraan. Sababa kaarentiin as keessa yaa'ee fi dirree kanarratti jechuudha yoo finnee caccabaa ayiranii nannee maal gochuu jalqaba jechuudha? Ofitti harkisuu jalqaba jechuudha. Daat sababa kanaatiif jechuudha. Garuu gaafa nuyi kaarentii kana dhaabne jennu innis harkisuu kana dhaaba jechuudha. Akkasittiin magneetiin uumame elektiroomagneet jennee waamna. Maaliif? Sababa elektirooniitiif yookiin immoo sababa elektirikiitiif kan uumamedha jechuudha. Isa kanaan elektiroomagneetik jennee waamna. Elektiroomagneet jennee waamna jechuudha. Okay, inni kan biraani earth lechiin jechuudha. Earth has what? Earth has a bar magnet. Dacheen kuni bar magnetii qabdi jedhama. That bar magnetii qabdi dacheen gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Waliin ilaallu. Akkuma beekamu dacheeni korboo yookiin bifa hanqaaquu kan fakkaatudha inni irra. That means bifa kanaan kan jirtu yoo ta'e
bifa kanaanii daata akkasitiin geengoo taatee akkasitiin kan jirtu jennee haa fudhannu dacheen jechuudha. Dacheen akkasitiin kan jirtu yoo ta'e keessoon see baar maagneetii guddaa tokkotu jira jedhamee yaadama jechuudha. Innis bifa kanaan keessoo see akka waan jirutti yaadama jechuudha. Keessoon dachee maagneetii guddaa amma kanaa qaba. Gara kanaan saawuziidha yoo jenne gara kanaan immoo noorziidha jechuu dandeenya jechuudha. Laalaa asitti amaloota maagneetii tokkoon isinitti hima. Amalin maagneetii sunis maagneetiin pooliin isaanii kanneen wal fakkaataa ta'e wal akka isaan dhiibanuu fi kan wal fakkaanne immoo akka isaan wal harkisanu jechuudha. Magayaa gaafa jennu jechuudha. Asitti amma maagneetii tokko jechuudha. Asitti iddoo kana saawuziidha. Iddoo kana immoo noorzii maagneetii noorzii tokko immoo gara kanaan yoo itti finne jechuudha. Maal godha kuni wal dhiiba jechuudha. Inni kun isa kana achi dhiiba jechuudha. Inni kun isa kana achi dhiiba. Inni kun immoo isa kana gara kanatti as dhiiba jechuudha. Kanaafuu maagneetiin pooliin isaanii yeroo faallaa ta'u maal ol godhu wal dhiibu jechuudha. Yeroo wal faallaa ta'u wal harkisu dhiifama. Yeroo wal fakkaataa ta'u immoo wal dhiibu jechuudha. Kanaafiyyuu amma kun dacheen maagneetii bifa kanaan qabdi yoo ta'e gaafa maagneetii alarraa finnee itti qabnu dachee kanatti jechuudha. Maagneetiin yookaan jiru tokko maal ta'a jechuudha. Inni saawuziin kuni isa kan isan fakkaanne ofitti harkisa jechuudha. Maagneetiin tokko noorzi poolii fi saawuz poolii yeroo hundayyuu qaba. Akkam caccabsinu iyyuu noorzi poolii fi saawuz poolii walitti baasuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu maagneetiin kun bifa kanaan iddoon kun noorziidha yoo jenne iddoon kun saawuziidha yoo jenne immoo kan inni kun inni asirraa saawuziin kun isa kam ofitti harkisa jechuudha. Isa noorzii kana ofitti harkisa jechuudha. Inni noorziin kun immoo isa kamiin ofitti harkisa jechuudha. Isa saawuzii kana ofitti harkisa jechuudha. Yeroo kana maagneetiin kun dachee kana irratti maal ta'ee mul'ata jechuudha. Bifa kanaan iyyuu noorzii fi saawuzii ta'ee argina jechuudha. Maagneetiin keessoo dachee gara nuyi noorziidha jennuun saawuziidha jechuudha. Gara nuyi noorziidha jechuun immoo saawuzii ta'a jechuudha. Laalaa bifa kanaan maagneetiin gaafa dachee rakkoo koompaasii garaagaraa agartanii beektu miti. Koompaasiin gara kam agarsiifti? Gara kaabaa agarsiifti. Noorziidha jechuudha. Maaf gara noorzii kana gara noorzii tennee garuu nuyi ji'oogiraafikaalii lafa irratti ilaalaa yeroo maagneetii dacheetiin immoo saawuzii ta'a jechuudha. Kasa faallaatti harkifamuuf jechuudha. Inni kan biraa kan laallu differensii yookiin garaagarummaa between electric field and magnetic fieldiidhaa fi electric fieldii gidduu garaagarummaa akkamiitu jira kan jedhu laalla. Garaagarummaa inni jalqabaa SI yuunitii isaaniiti jechuudha yookaan immoo yuunitii safartuu waliigalaa isaan qabanudha jechuudha. Electric fieldii yuunitii akkamii qaba kan jedhudhaa fi Newton per coulomb qaba jechuudha. Inni kun Newton per coulombiidhaan safarama. Magnetic fieldiin garuu Teslaadhaan safarama jechuudha. Inni kun Newton inni kun Teslaadhaan. This is different between what electric and magnetic field jennee ibsuu dandeenya. Kun garaagarummaa electric field fi magnetic field gidduu jirudha jechuudha. Ishi electric field fi magnetic field gidduu garaagarummaan jiru inni lammaffaa yookaan inni kan biraa maalidha jechuudha. That electric field ni regioniin naannoo electric field uumamu maalidha? Electric force gidduutti kan uumamu electric fieldidha. Kana gaafa jennu laala addoo kana jechuudha. Chaarjiin poozitiivaa tokko waa jiraatu. Chaarjii poozitiivaa naannoo kana jirtu biratti electric force yookaan humna elektirikiitu jira jechuudha karaa biraadhaan. Naannoo kanatti humna harkisaa wayitu uumama. Humna harkisaa kun dirree qaba jechuudha. Dirree naannoo kanatti uumamu yookaan chaarjii poozitiivaa kanatti uumamu maal jennee waamna jechuudha? Electric field jenna jechuudha. Haa ta'utii garuu naannoo kana immoo maagneetii wayii jira yoo ta'e jechuudha. Maagneetiin kun humna harkisuu qaba jennee raakuma jennee daat humna harkisuu naannoo maagneetii kanaan maal jennee waamna jechuudha? Magnetic fieldidha jennaan jechuudha. Kan isa elektirikiitiin magnetic field jennaan electric forcein bakka jiru jechuudha. Bakka magnetic forcein jiru garuu maal jennee waamna jechuudha? Magnetic field jennee waamna. Kun garaagarummaa gidduu electric fieldiitii fi magnetic fieldiiti jechuudha. Inni kan biraa kan laallu electric field is what produced by unit poleidhaan. Electric field unit poleidhaan kan uumamu. Akkanuma isiniin jedhe ilaala. Asitti chaarjiin kuni gaafa teessu chaarjii poozitiivaa qofaadha. Chaarjii poozitiivaa qofaadhaan electric fieldiin uumamuu danda'eera jechuudha. Inni kan biraa chaarjii negatiivaa biraa kan biraa of iddanii as keessan jechuudha. Daa chaarjii negatiivaa kun naannoo seetti maal godhute humna harkisuu yookiin dhiibuu uumti jechuudha. Qofaa see taate jechuudha. Kanaafuu electric fieldiin maaliin uumama? Unit poleidhaan yookaan poolii tokkittiidhaan jechuudha. Yookaan poolii qeenxee ta'een uumamuu danda'a jechuudha. Ta'utii garuu magnetic fieldiin tasumayyuu akkasittiin uumamu jechuudha. Inni akkamittiin uumama jechuudha? Daayipooliidhaan jechuudha. Daat daayiidha jechuudha. Yookaan immoo daayii yeroo jennu maal jechuu keenyadha jechuudha? Lama jechuudha. Yookaan immoo tiyu jechuudha. Kanaafiyyuu poolii meeqaan lamaan uumama jechuudha. Yeroo hundayyuu magnetic fieldiin wanti nu beekuu qabnu jechuudha. Adda adda yookaan caccabuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf magnetic fiildii tokko bifa kanaan qabna yoo ta'e jechuudha. Asiin noorziidha yoo ta'e jechuudha. Iddoon kun immoo saawuziidha yoo ta'e gaafa walitti cabsinee jennu
yookiin noorziif saawuziin kun adda adda ba'uu hin danda'u jechuudha. Daat isa kana walitti cabsine miti ammas noorziif saawuzii mataa isaa uummata jechuudha. Kana jechuun asitti noorzii uummataa saawuzii ta'a jechuudha. Bifa kanaan noorziif saawuziitti deebi'aati. Kanaafuu maagneetik fiildiin maaliin uumama jechuudha? Daayipoolii yookaan poolii lamaan noorziif saawuziidhaan uumama jechuudha. Elektrik fiildiin garuu qeenxee yookaan immoo daat tokkittiidhaan uumamuu dandeessi jechuudha. Maal poolii tokkittiidhaan poozitiif yookaan negatiivaan jechuudha. Inni kan biraa garaagarummaan gidduu isaanii jiru electric field line start on positive charge irra jalqaba jechuudha. Okay, and end on negative charge laala asitti jechuudha. Akkuma laaltanutti that bakka kanarraa kaasee jechuudha. Gara kanatti kan dhumu yoo ta'e jechuudha. Inni kuni laala asitti jechuudha. Inni kun positiifadha. Charjiin iddoon kun positiifadha jechuudha. Charjii positiifa kanarraa ka'ee gara kanatti xumurama jechuudha. Maaltu electric fieldidha kun positiifadha miti asii ka'a. Amma iseen kun asii kaatee dhuftee bifa kanaan asitti xumuramti jechuudha. Iseen kun asii kaatee dhuftee bifa kanaan asii xumuramti jechuudha. Inni kunis bifa kanaan asii ka'ee dhufee jechuudha. Iddoo kanaa ka'ee jechuudha. Asii ka'ee gara kanaan dhufa jechuudha. Laala positive irraa ka'ee gara negatiivaatti xumurama jechuun bakka kanarraa ka'ee bakka kanatti xumurama. Jalqabbiin isaa bakka kanadha, xumurri isaa bakka kanadha. Jalqabbiin isaa eessadha? Positiifadha jechuudha. Daat jalqabbiin isaa positive chargeedha jechuudha. Positive chargein jalqabbii isaati. And end point isaa yookaan immoo bakki xumura isaa immoo eessadha jechuudha? Negative jechuudha electric fieldiin. Haa ta'utii garuu magnetic field line keessatti do not have what starting and end point. Magnetic field line starting dhaa fi end point tasuma yoo hin qabu. Asitti kun noorziidha yoo ta'e jechuudha. Asirraa gaafa ka'ee jedhu asirraa deema jechuudha. Gaafa dhufee as gahu jechuudha. Saawuzii ga'a. Erga saawuzii ga'ee booda saawuzii keessaa keessoodhaan gara kam darba jechuudha? Gara noorzii darba jechuudha. Noorzii irraa ammas saawuziitti darba jechuudha. Saawuzii irraa ammas noorziitti. Bifa kanaan luuppii yookaan immoo bifa geengoo yookaan bifa sarkilii uuma jechuudha. Kanaafiyyuu sarkilii ijaa uumuuf jecha achitti dhaabbata yookiin achitti xumurama jechuu hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu electric fieldiin bakka xumuraa fi bakka jalqabaa qaba. Magnetic fieldiin garuu bakka xumuraaf bakka jalqabaa hin qabu. Sababa bakka xumuraaf bakka jalqabaa hin qabneef jecha magnetic fieldiin maal uuma jenne luuppii yookaan maraa uuma jechuudha. Maaltu dirreensaa magnetic fieldiin kuni laayiniin kuni maal uuma jechuudha? Luuppii uuma yookaan bifa geengoo kana uuma jechuudha. Inni kan biraa kan laallu magnetic field lineidha. Magnetic field maal akka ta'e ilaalleerra. Daat naannoo kana yoo magnetiin as yoo jiraate humni naannoo kanatti dalageeffamu hundi isaayyuu maal jennee magnetic fieldidha inni. Laayiniin saamumaa inni laayinii seenuu akkasitti kaafnu kun kan jedhu laal. They are imaginary line used to present magnetic field. Magnetic field line kan jennu imaginary line kun sararoota yaadaa ta'anii kaanii kanneen maal bakka bu'uudhaaf fayyadanudha jechuudha. Magnetic field kan represent godhanu kan magnetic field represent godhan bakka magnetic field bakka bu'anudha jechuudha. Laalaa asitti amma fakkeenyaaf magnetic field kana qabna yoo ta'e noorziidha saawuziidha yoo ta'e jechuudha. Inni kun imaginary lineidha malee sarara dhugaadhaan ija keenyaan arguu dandeenyu miti jechuudha. Kanaafiyyuu isa imaginary line kanaan maal jennee waamna jechuudha? Magnetic field line kan jennuuni isa kanadha. Magnetic field line jechuun isa kanaani jechuudha. Maaliifi sababa yaadaan kan jirudha malee dhugaadhaan ija keenyaan sararoota kana nagaru. Ishi yaadaan jiraachuu isaa immoo akkamittiin beekne? Yaadaan jiraachuu isaa beekuudhaaf malli dhaanne tokko jira. Fakkeenyaaf maal goona? Daakuu ayiranii jechuudha. Ayiranii caccabsinee kaana jechuudha. Erga ayiranii kana caccabsinee booda maal goona jechuudha? Daakuu ayiranii kana keessa finnee magneetii keenya jechuudha. Gaafa nu magneetii keenyu sararri ayiraniin kun jechuudha bifa sarara field line magneetii kanaan nammuu jalqabe jechuudha. Laalaa asitti akka laaltan kanatti jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Bifa kanaan namma jechuudha. Daatti bifa kanaan iyyuu asirra akkasittiin namma jechuudha. Asirra akkasittiin namma jechuudha. Kuni bifa kanaan maal ta'uu jalqaba jechuudha? Asirra nammuu jalqaba. Bifa kanaan asirra naanna'uu jalqaba jechuudha. Akkana ta'a eenyu daakuun ayiranii yookaan caccabaan daakuu ayiranii sun. Kanaafiyyuu field line kana bifa kana akkasiin qabdu bare jechuudha. Inni kan biraa magneetii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf magneetiin kun asiin akkasitti jira jennu. Iddoon kun gara kan noorzii ta'e asiin saawuziidha jennu. Iddoo kana kan magneetii kan biraa immoo jechuudha kan bifa kanaan noorzii qabu yoo itti finne jechuudha. Bifa kanaan noorziin gara kana ta'u daat laayiniin kun akkam taati jechuudha. Laalaa bifa kana uumti jechuudha. Akkuma as keessatti agartan kana jechuudha. Daat bifa kanaan uumamti jechuudha. Laayiniin kuni kana fakkaata bifa kanaan uumamaa jechuudha. Inni kan biraan yoo kan wal hin fakkaanne ta'e yoo jechuudha. Akkasitiin kan uumamu kasa siirraa kana jechuudha. Inni kun immoo kan wal hin fakkaanne yoo ta'e jechuudha. Daat asiin iddoon kun noorzii yoo ta'e yoo saawuzii yoo ta'e asiinis saawuzii yoo ta'e kara lachuun saawuzii yoo ta'e laayiniin kun akkam ta'a akkas deebi'a jechuudha. Inni kun immoo akkas deebi'a jechuudha. Kan isa kanaas akkas deebi'a maaliif ripeelol godha yookaan wal
dhiiba waan ta'eef jechuudha. Okay, amaloota akkamii qabu? Sararoonni kun immoo amaloota akkamii? Property of magnetic field line. Amaloota akkamii qabu kan jedhu immoo ilaala. Amaloonni isaan qaban tokko have both direction and magnitude dha. Sararoonni kun kallattiidhaa fi magnitude qabu gaafa jennu jechuudha. Sararri kun jechuudha erga asii ka'ee booda gara kanatti deema jechuudha. Noorzii irraa kaa saawuzii irra. Saawuzii keessoodhaan immoo saawuzii irraa kaa gara noorziitti. Bifa kanaan deema jechuudha. Kanaafiyyuu kallattii qaba jechuudha. Daat bifa waan dhiibuuf jechuudha immoo magnitudes qaba jechuudha. Magnitudeedhaa fi daat kana waan qabuuf maal jennee waamna isa kanaani vectoriidha jechuudha. Eenyutu vectoriidha? Magnetic fieldiitu vectoriidha jechuudha. Okay, inni kan biraa the strength of the field is proportional to the closeness of the lines. Laayiniin kun akkanitti walitti siquu laayinii kanaa wajjin proportionalidha. Kana jechuun eenyu strength yookaan ciminni jechuudha. Ciminni field laayinii, ciminni magnetic field laayinii kana akka laayinii walitti siqaa deemuun cimaa deema. Maaltu ciminni isaa? Akka inni immoo laayiniin sun walirraa siqaa deemuun immoo dadhabaa deema jechuudha. Kana jechuun ilaala asitti kun maagneetiikidha jennu. Maagneetiin kuni akkuma beekamu noorzii fi saawuzii qaba yeroo hunda poolii isaa fudhachuu dandeessu jechuudha. Isa kanatu asirraa ka'ee gaafa akkasittiin deemu jechuudha. Ilaala bifa kanaan uumama miti laayiniin kun bifa kanaan uumama jechuudha. Bifa kanaan uumama jechuudha. Iddoon kuni naannoo kanarratti laayiniin kun maal jechuudha close ta'ee jira yookaan immoo kan walitti siqeedha jechuudha. Garuu naannoo kana immoo maal ta'ee jira jechuudha walirraa fagaatee jira jechuudha. It is far from each other'idha jechuudha. Inni kun tokko irra tokkorraa fagaatee jira. Naannoo walirraa fagoo kanatti humni yookaan ciminni inni qabu maalidha jechuudha wiikiidha yookaan immoo dadhabaadha jechuudha. Naannoo kanatti garuu naannoo walitti dhiyoo ta'e kanatti garuu maalidha jechuudha strongidha yookaan immoo maalidha jechuudha cimaadha jechuudha. Naannoo kanatti baay'ee cimee argama jechuudha. Inni kan biraa kan laalu magnetic field lines can never cross each other. Magnetic field line yookaan sararoonni kun tasumayyuu wal qaxxaamuruu hin danda'an. Gaafa jennu asitti kun maagneetiidha jennu akkuma hin. Daata asirraa ka'ee tokko magnetic fieldiin bifa kanaan deema yoo ta'e magnetic fieldii lammaffaan hin dhufu tasumayyuu akkasittiin gadi godhee kana qaxxaamuruun tasuma waan danda'amu miti jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda akkamittiin deemu jechuudha bifa kanaan asirraa ka'ee bifa kanaan jechuudha. Paraalelii bifa ta'een deema jechuudha. Keessoodhaanis bakkeedhaanis tasumaan wal akkasittiin qaxxaamuruu tasuma hin danda'anu jechuudha. Wal hin qaxxaamuranu jechuudha. Inni kan biraan unlike electric field akka electric field irraa addatti jechuudha. Magnetic fieldiin are what continuous forming closed loop jechuudha without beginning or end. Okay, magnetic fieldiin jalqabaaf xumura kan qabanu miti jenneera. Kanaafuu closed loop cufamaa ta'e yookaan geengoo cufamaa ta'e cufatu yookaan uummatu jechuudha. Kana gaafa jennu akkuma bakka kanatti ilaallee ture jechuudha. Asitti gaafa laallu laala asirraa jalqabe asirraa gaafa jalqabee jedhu asitti dhufee asiin gaafas gahee jedhu jechuudha. Asiin keessoo kanaanis maal ta'a deemsa jalqaba. Asirraa alarraa noorziirraa gara saawuziitti keessuudhaan immoo saawuziirraa gara noorziitti. Kanaafiyyuu luuppii yookaan immoo geengoo cufamaa ta'een deema jechuudha. Kanaafuu jalqabaaf xumura hin qabu. Akkam kan maalii miti jechuudha kan electric field miti. Electric field maaf akkas jennaan asirraa ka'a jenneera. Daat eessatti xumurama negatiifa xumurama. Asirraa ka'ee as ga'a jechuudha. Erga asii ka'ee laala inni kun asii ka'ee erga saawuzii ka'ee gara noorziitti deebi'a. Inni kun garuu poozitiifarraa ka'ee erga negatiifa ka'ee booda of duuba deebi'uun tasuma hin jiraatu jechuudha. Bakkuma sanatti hafa jechuudha. Kanaafuu achitti xumurama jenne waan ta'eef. Inni kan biraan the field lines emerge from north pole and what merge at the south pole itti akka inni deemu isa kanas ilaalleera jechuudha. Jechuun asirraa kaanee gaafa kuni maagneetiidha ta'u jechuudha. Kun maagneetiidha yoo ta'e jechuudha. Maagneetiin kun akkuma ilaalle noorziidhaa fi maal qaba jennee saawuzii qaba jechuudha. Noorzii irraa ka'a jechuudha. Emerge ta'a gaafa jennu isinitti agarsiisa. Laala asitti bifa kanaan deema. Daat asiinis bifa kanaan deema jechuudha. Asiinis bifa kanaan deema jennu. Kuni gar tokko isaati miti karaa gadiitiinis akkasumatti hin jira. Asitti laayiniin kun tokkotti dhufa iddoo kanatti. Iddoo kanattis tokkotti dhufa. Emerge jechuun isa asii tokko ture kana adda bittim jedhaa deema. Adda walirraa bittimsamaa deema jechuudha. Walirraa faffagaachaa deema jechuudha. Tokko kan turte kun gara laayinii garaa garaatti baati jechuudha. Gaafas geessu immoo marji taati. Marji taati jechuun sararri sira olitti baate sun walitti deebite tokko taati jechuudha. Asii alarratti akka bifa kanaan deema jechuudha. Kan inni marji ta'u kan inni walitti ba'ee yaa'u noorzii irratti egaa ta'u kan inni marji ta'e walitti deebi'u immoo saawuzii irratti jechuudha. Kanneen viidiyoo kana yookaan chaaneelii kanaaf haaraa taatan please subscribe godhaa. Kanneen isiniif tolee jedhe immoo like yoo gootan waan tokko yoo qubni keessan isinitti hin citu baay'een isin jaalladha nagaatti.